Qiyaamaan ga'eera jennaan isin soba se'aa jirtu miti. Dhugaa rabbii wallaahi isiniin jedhaa qiyaamaan ga'ee jira. Mee viidiyoo kana qofa naa ilaalaa. Viidiyoo kana naa ilaalaa isin. Yoo jiru bareeda jiraanna gammanne hayaata gaarii wanni nuuree bonne maal beeyna yoo rabbiin gaaf tokko nuu kenne jiru gaarii namne yoo harkirraa namne. Maa inni warroota? Maa inni amma hin boonyamu hin gaddinamu hin kolfinamu kana maal jenna ishee? Namatu itti meennaan akkas godhaa jiru moo natti maase nama? Namatu itti meennaan akkas godhaa jiru moo ofumaa jiraatiif akkas godhaa jiru? Maa inni wanti kun? Wallaahi. Qiyaamaan geeraan, an qiyaamaan geera dhugaa rabbicha. Maal dubbatu miti malee? Waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee. Warroota kanarratti waan jettan koomantii irratti barreessaa. Comment irratti barreessaa waan ta'e. Share godha Trump hin biran nagaya. Trump, you're very king, you're very strong, you're very everything, you're very important of a... You're very in the world of a dunya. Serious, this is ka... Only my... This is ka hert kasi gala tempachu. TikToki guyyaa tokko cimnuk badaniitini cimnuk badanii TikToki guyyaa tokko lolaa kennan adda nu baasanii anfaati eessabbaa kiyyaa dhaqa asii ka'eetiin gizee jaakoo dhaqeetiin jedhu fuula kana fuudhee kanarra na baase buqqeen irra dabarsee uwwallaalee achi keessaa deebi'e yaa Trump thank you galatoom you're very king of king kan lolaa kennaa waliin nu deebifte. Karola kenna walin nu debifta you're very strong of you're very king you're very strong of your kankoti. Ingilifi bishaan nyaateera. Ingilificha booddeetti deebina maal jedhaa jirti garuu. TikTokiin banamee cufameedhaaf akkas jedhamaa jira. Trump share godhaafi Trumpiif. Trump share godhaafi nama Trump hojii wal beektu miti TikTok irratti warri jarri wali barreessitan jirtu miti share godhaafi. Kan qalliidha maqalee keessatti maaltu godhamaa jira beektu waa'ee ijaabichaa jilbaaboo keewwattanii kilaasii keessan galtanu jedhamanii turan. Innaa sababii sanaaf dhugaa rabbii cimina jara uummata sana ilaala. Hiriira nagaa ba'anii uummata sana jechuudha. Bakka it's very strong. ሂጃባንም ትለብሳለች ኒቃባንም ታደርጋለች። አዎ ከኛ እምነት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ስለዚህ ሂጃባንም ታደርጋለች ኒቃባንም ትለብሳለች። ይህ ከሌሎች እምነት ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይሄ ነገር ስርዓቱን ከዚህ በኋላ ሊያስተካክልን ይገባል። አክሱም ላይ ያሉት ሙስሊም እህቶቻችን ሂጃቡንም ያደርጋሉ ኒቃቡንም ይለብሳሉ። ኒቃቧን ትለብሳለች፣ ትምህርቷን ትማራለች። እናመሰግናለን። ትምህርታው ክትማሪያ ፍትሂ ናሃድናን ናጽነትናን ፍትሂ ናሃድና ናጽነት ንሁሉ ሕጃበይ መለለይ መንነተዩ ትምህርቲ ንሁሉ ትምህርቲ ብዘይፈላለላይ ንሁሉ
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Education is for all. For all. Respect. Respect. The law of the land. The law of the land. The law of the land. Of the law of the land. Yes. For diversity and inclusion. And inclusion. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. እንዳተረጋጋና ጽቡ ይዘሎት መንገዲ እንዳተረጋጋና ጀዛኩሙላሁ ኸይር Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eka hiriira akkasiitu ba'ame. Hiriirri kun immoo waan isin dhibu keessaa duwwaa miti kan ba'ame. Mootummaa jaraa biras dhaqamee mootummaa naannoo jaraa biras dhaqamee wanti kun furmaata argatee jira. Furmaata isaa kana immoo mee waliin ilaallu. የሂጃብ ጉዳይ ፈጽሞ አጀንዳ መሆን የለበትም። ይህ ነገር ሆን ተብሎ አጀንዳ እንዲሆን ተደርጓል ያሉት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ አክለውም ይህ ነገር በፍጥነት እልባት እንዲሰጠው እናደርጋለን ብለዋል። ከሰልፉ በኋላ ተወክለው ለሄዱ 20 የሙስሊም ተወካዮች በጽህፈት ቤታቸው የሰጡት ምላሽ ነው። እኛም ይህ ነገር በፍጥነት እልባት እንዲሰጠው እንፈልጋለን። ሁላችሁም ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት እያደረጋችሁ ለሁሉም አድርሱ። ሂጃቧንም ትለብሳለች፣ ትምህርቷንም ትማራለች፣ ብቁ ዜጋም ትሆናለች። Akkuma dhageessani egaa mootummaan naannoo jaraa jecha kana jedhee jira. Jechi inni jedhe kunis wanti kun ikkoo ajandaa yoo ta'uu hin qabu ture. Akka ajandaatti ilaalamuu hin qabu ture. Wanti kun dafamee furmaanni itti kennamuu qaba ture jedhe. Sirriidha. Garuu furmaanni isaa dafamee itti kennamuu dinnaan uummanni ka'e jechuudha. Uummanni wanta kana irrattis kan ka'ee fi furmaanni dafee kennamuu dhiisuudhaa fi amma furmaata argatee jira jechuudha. Baga gammanne baga dhugaadhaan hamma yoomiitti garuu ajandaa kan ta'u waa'een jilbaabaa kun waa'een hijaabaa kun mootummaa naannoo Amaaraattis akkas ta'a kan Tigireettis kan Keenyattis akkasuma ta'aa jira miti garuu hamma yoomiitti kun meemiyaas saba gizuma waggaadhaan gizee fatanaan geegeeyyi wanti kun hin ta'u jedhama hin galaniin baratamu jedhama teeshiniitti ta'u jarri waan sana hasabu malee qormaata jaraatiif hin dubbisamu. So wanti kun baay'ee barattoota irratti miidhaa fidaa jira jechuudha. Akka kanaatti yoo hiriirri nagaa ba'amee furmaanni hin argamnee fi yoomuu taanaan furmaatan argatu. Warri tokko of haguugna of dhoksina namatti ol hin baanu jedhu nam tokko immoo qullaa isaa deemee amantii isaa dagatee waa biraa keessa gadee jira mee jara kana immoo ilaala. ahoy sallalina hoy hoyabal ahoy sallalina hoy hoyabal riala wondu tafaው መንገዱ riala wondu tafaው መንገዱ ያብሮ ለማሳት ገዛል እቹን አመኩ ማይኒ ኦሮታ ማይኒ ኩናማ ቱፊ አመንቲ ሰናፍ ቀበኑ ይፍሰቹፊ ማይኒ አመንቲ ጀረ ሰናፍ ሰንፈየደ ነው ጀረ ከሲኩን ዱጋ ረቢ አመንቲ ጀረ ሰናፍ ሰንፈየደ አመንቲ ሰከነ ሲነራብሲሱ አልቦና ድቆ ሳጥልኝ ጥላ መስታይሽ ሳትገዛ አታገኘኝም እንዴ በዋዛ ከተስ አኒሞ ሞርማ ጀራቲ ጅሩ አርጋ ጅርቱ ሞርማ ጀራቲ ክሪ ጉራቸቱ ጀራ ክሪን ጉራች ማይ ጨሌ ሚቲ ወሮታ ክሪ ጉራች ዮካን ብሪ ሚቲ ዮካ ወርቄ ሚቲ ከነስት ጅሩ ማሉበት ሚቲ ማኔ ዋንበር ፊደ ማሉበት ሚቲ ደንደውረ ታካለ ጉማ በል ጆት ባህሉን እንጠቃለል ለኔ የሚገባ ጥሎሽ ከሌለህ እንደ ጎመጀት ትቀራታለህ አሰለልኩት ዛሬ ነገ እያስፋልኩት አደከምኩት ኩኒሞ ኤሰት ቤክቱ ጋፋ አያና ጎንደሬ ነቀሚቲ ጋፋ አያኒ ከበጀሙ አች ደቀሜ ከስታማ ጀር እና አበድኩት ስግደረደር መችሻልኩት አታለልኩት አጓጓሁት በወጉ እንኳን መቸሳምኩት ስብርብር ባይለት ለዛው ረቢኑ አይጉጀን ማይን ቤክቱ ዱጋ ረቢ ቤከምቲንስ ይናፋሽ
takka jedhamna namni inni irraanfatame meemee Amazon Daani'eel ilaala. Daani'eeliin beektu miti TikTokii irratti baay'ee beekamaa ture. Bakka ji'a tokko lamaan booda namni miiliyoonii 2 isa hordofu jechuudha irraanfateeraani. Waa'ee isaa tokko kan kaasu hin jiru. Jarri kunis amma tuqanii 2-3 onlaayinii kanarraa badan inni irraanfatamu. Garuu hojiin jaraa kun immoo hin ta'aafi. Mucaan kun akka isheen itti duute, mucaan kun akka isheen itti duute warri agartan qofti rabbiin keessa sodaadhaati. Mucattiin kun ituu lubbuun keessaan bahi cuubeedhaan waraananii xeerisee keessaa kana keessaa gadi yaasanii lafatti irkisanii uteela tokko keessatti filis viidiyoo kana rabbiin keessa sodaadhaati. Viidiyoo kana qaama seeraan marat akka ishee nuu godhanii dhugaan mucaa kana akka nuu bahu kabajaa isin gaafadha. Rabbiin keessa ni dhaati. Dhugaa rabbi isin jedha. Namni viidiyoo mucaa kana akka ishee itti duute akkasitti siqaa ergite duute waraanamtee xeerii namma ishee xeerii shammani keessaa gabbee lafarra ciisee mukatti hirkisanitti taphatanitti iddoo isheen itti duute amma nuu cufamutti uteelli isheen keessatti duute amma nuu fattashamutti hamma dhugaa mucaa kanaa nuu bahutti akkas hin jenne please dhugaa si itti himaa mucattiin kun keenya afaan oromootiin koomediinaan garaa garaa hojjetti tiiktookaridha rabbiin sodaadhaati obboleettii keeti tiruu keeti viidiyoo kana nama 100 nama 50 nama 10 sheer nuu godhanii akka qaama seeraa biraan nuu bahu. Duti biyya keenya garuu waan baay'ee ta'e sanatti hin fakkaatu. Hin baay'inni duti biyya keenya. Ndaanne isinitti garuu. Jechuun rabbumti maal jedha amma meemee. Jara amma akkasitti du'aa jiran kana rabbumti maal nuun jedha nuun. Nuu isa jara ajjeesaaru kana maal nuun jedha. አጅበን መጣን ታቦተ ጉን እልል ብላችሁ ተቀበሉን። Yuunivarsiitii keessatti jarree akkas godhan jarree akka kanaatti akkas godhan kun qabamanii jiru. Amboo yuunivarsiitii keessatti qabamanii jiru. Amantii namaatti bu'uunis dhorkaadha. Amantii keessan namni yeroo itti bu'u aartan taatan isanis amantii namaatti hin bu'ina. Gamaan gaafachuu barbaade. Baate. Arafate. Mee qoya fudhattana citaara rabbi jedhi qoyi mee rabbi jedhi qoyi. Na furi mee di qoyi si. Maaliif? Takka namni suuraa isii akkanatti as hin baasne kaasi jaalanne qofa jedhanii inni saniifi. Lubbuu ati barata hin baratamoo akkamiin barataadha. Mucaan kun kaleessa viidiyoo isinitti agarsiisan ture miti. Jarri kaleessa viidiyoo nagarre bakka isin ba'e viidiyooni. Isin ba'e viidiyooni. Mucaan kun isiirraa qabamee maraatee maal jedhaa ture. Har'a immoo kunoo bakka laayiviidhaan wal arganii jiru. Laayivii irratti gaabbazamee jira mucaan kun. Itti mataa jira meemee jecha isin jettu immoo dhaggeeffanna. Barumsa keessa waan itti jettu. Ani fatoo bichaa namni baasee osoo hin taane onnee keessa ta'e wallahi. Argee bar jechuun kutaa waggaa meeqa tam? Tamaariidha kutaa 11 baradha. Kutaa 11. Maal ni jaan? Safuudha boo! Qoy kutaa 11 kana ofitti furattee siyaa guddistuudhaafi siyaa barsiistuu biyya sanatti furattee Keeniyaa jirti miti achitti furattee siyaa barsiistuudhaafi mucaanii. Yaadni kee maayini yaada kee nutti himi amma inumatti himadhu yaada kee amma. Kutaa 11 calluma jettee qaaqaan keen taphattu atachi. Kutaa 11 taatee inni itti waa'ee akkasii yaaddumaa inni ati eenyuun ni ati. Kutaa 11. Barumsi amma Itoophiyaa meeqa fixaa jiran? 12. 12 waggaa takka siyaafii okee. Keessaa ba'illee naan hin baansiif jecha. Laala keessaan bayiniiti. Anka jedhu gara biyyaa gala jechuudhaaf milishaan bilaashaatti
ودو ودنا بلسي بلا ربي فجر سلا ورك يا سنة بيكا ما زرين فاتي نبيكني Ara namni martinuu si beeka. Rash maatiidhaan wal barsiistee taamuca. Orotaa maatiidhaan wal barsiiseera. Rafaasin isin rafa. Mee wallaa jedhe. Wallahi. Amma fakkeenyaaf hin fuudha minaamin hojjettu maazariin mas hin jetti. Ara osoo si heerumtee naan jedhanii. Bara kan daa'ima ta'e argiteetiin jettee bara haatee gallaltee haate tuma bichaa galee fi bar dubbiin lafee kiyya. Osoo amma haadha garii taate tana maal itti godhatta akka otan ta'e jedhaniini. Akkan daa'ima ta'e fuula kiyyarraa gallaltee argitee bar. Yaa rabbii. Haasaan sirkaas badaa jira jechas dhabaa jirta nusi gargaarra jechaa. Amma maal goona beektu? Jara kana naman akkamitti walitti finna amma. Jechuun tokko yookiin isin as dhufuu qabdi yookiin isin inni achi dhaquu qaba. Kamiin haa ta'u? Inni dhaqu moo isin haa dhuftu? Maal jettan? Akkasooyyaa? Akkasooyyaa? Haa ta'u gaa? Waan harkaa bade maal jedha rabbii kiyyaan uummatta ta'a. Wallah takka gadi isini qabi. Takka jaalala akkanaa. Waan ofii. An garuu jaaladheen qabu simarraa jalqabe. Akkas ol sabuu wayyaa? Yeroo jalqabaatii fi gurbaa bakka ana nagartu jetteeti miti silaa biyya kana keessan jirtu jetteeti miti silaa waa'ee koon dhageessu jetteeti miti inni takkas sobdu akkasoo yaama. Yeroo jalqabaatii fi dubartiin wal argitee beektaa lafee kiyya nan sobinii rabbi jedhi jaalala dhugaasanii jedhi. Dhugama baasii na kiyya rakkoon qabu waan na dura balleessite wallaahi billaahi wama takka illee rankaa yadhuun. Waan ofii Wallahi wata. I miss you too my mer maal jechuu barbaadeeti yaa rabbii kiyya. Ingilifichi sitti haafu dhugaa rabbicha. Inni kan Tiraamp dhugaa. Inni kan Tiraamp dhugaa. Ingilifi sitti haafu. Ija malee caalaa wanni kun gaariidha amma gaarii ettaniitu maa godhu jirta. Ingilifa mucaa kana garuu maal goona oolota akkamitti sirraa? Ofii keetiifuun beektu naan jedha hartu sin amma. Ni wayya. Innaan dhugee ajiinan dhugaa irraan araqee safarratti deebi'ee akkuma duratti jedhesi araqee irratti nan deebisa. Dhiirri anumaa abbaan qabeenyaa anumaa beekan anumaa. ስለዛ ያው ኢሳንራ ኦፍ ዴቪስ አኔ ከበር ባይቶ ነው ገነ መንጥቁ አን ዲሮን ኦሮሞቱ ጎላ ኦኔን ቲየቶና ቀብ ቲማቲሚ ታቴ አርጊተኒቲ ነዲጋ ነቢንጡ በርባደኒ አከነ ሆጀተሞ ማለኒ ቆይ አንከ ጀዱ ሽስማ ዱበርቲ ወል አርጊተ ታከነ ዱር ለፈኪያት ወላሂ ወተከዝ በቃ ስሩ መጀል ቀባረ ጃለለዩ ወላሂ ያ ረቢ amma siin barumsa dhiisii biyyaa bahee jechuun hin barbaadu. Ana yoo biyya galeetiin jedhe milishaan lafarraa na balleessiti. Naannoo ati jirtu san jirti milishaan? Ma jirti garuu baay'inaan hin jirtu. Hin jirti? Baay'inaan hin jirtu. Baay'inaan xiqqoo guddoon qabdu bara waan jarattiin xiqqoo guddoon qabdu rabbi jedhiiti. Hin jirti jedhee. Lubbu bakka atillee baradhu jedhi. Atillee baradhu anillee amma inshaallah gara Ameerikaa adeemaa jira yeroo muraasa naafe du'aa seeraan naa godhi. Taani ammoo maazariidhaan maatii hundaan osoo wanna barsiifte hedduu natti tola.
Suuraa kiyya dhossi ishii. Maaliif? Amma suuraa kiyya si harka arginaan akka nama laali warra bosona jiru deeggaruutitti si adamsan. Maal mana munuu keessa jiraa mana keessa laxxafame. Lubbuu kiyya nageenya kan keetiif sirrii dhufaare. Haadha homaa rakkoon qabu wallaahi waan siin alaa qabaa maan. Argee jechuun. Mana guutuu keessa laxxafee jira mucaan. Mucaan mana guutuu keessatti laxxafee jira. Wayyoo dhaansi malee eenyuun hin qaba mana guutuu keessatti. Mana haadhaaf abbaa keessatti laxxafee jira mucaan. Baandiraa seetee moo inni mana keessatti laxxaftu ati eenyuun? Suuraa kana irratti maal jenna? Maal jenna amma jaarsummaa ta'a dhugaa rabbii jaarsummaa ta'aatii waliin haasofna amma. Waa'ee kana irratti maal jenna? Akka qaldiitti ilaalina asini kun qaldii miti mucaan siireesii ta'ee dubbataa jira. Ansi malee eenyuun hin qabaan akkas malee maal hin ta'a jira maatiidhaan wal barsiisee jira. Isin kana akka qaldiitti ilaaltu isin hawwana. Akkama ta'u furmaan nama isin bira jira. Akkam. Seeraan natti himaa jira hin sodaatin natti himaa. Irriba siin qabnu milkiin isin jiru. Akkasin maan ta'u dhugaa rabbii akkasin ta'u akkamitti akkas ta'a akkasoo yaama. Akka kamiin jettan. Inna ta'u isa wayya. Isa kana wayya. Isa sanarraa isa kana wayya. Malee akkas malee mucaanii jiraachaa hin jiru kakunoo nama raadha jedhaa jira kaleessaa agartanii tubtii viidiyoo kaleessaa yookiin immoo viidiyoocha siniifan fida dhumarratti siniifan hin kaakunoo bakka maraataa jira mucaanii. Maraachuu isaatiin dura waan ta'e godhamuu qaba yookiin isin biyyatti galuu qabdi milishaa akkamuma taanee irraa dhowwina yookiin immoo isaa furattu. Hunda'u isa furachuu si wayya. Inni biyya kanaa biyya achitti dalagatu. Barumsa silaa akka beektu. Haala barumsa biyya keenyaa beektu. Achi beektu hojjetee isaa wayya isaafu. Innaa hafurattu. Yookiin immoo achitti furattes akkama ta'u haasoftu achitti. Haasofte haa guddifattu. Danuu haasofneerraa sagantaan keenya irraa kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti galatuma.